Studio. Baranes mindang kamnu Hardira fafajane Kalal kurtumitane Hirbatan achatane Angkero Barangu bacho jirra Baram malif kubanna Baram malif kubanna Gabruma pabanna Dandenya firrafinna gabruma Tadam narkatirumna Dadam narkatirumna Toftadin ni basani kanis biya basani Beka kenya hidani ibidambo besan wayo Hika kenya chesani binesa nyachisani Dachibal nifatani Toftadin ni basani dachibal nifatani Hodani safayine samurra nukani Hayyun keenya dubbanaan nibbina yoo jedhani Akkamii waliin teenya jara bineensa kana ofirraa geggeessina Kawwee yoo harkaa dabde abbaa koo gachanaaf eeboonnabdu Ilma kee ajjeesanii ayyoorra teechisanii Garaan kee maal si jedha cinaacha maaliin raftaa Cinaachi keenya jabaadhaa ciisuu lafeessi tira abbaa koo Ayibaasi himaa obboleessa koo Hawaashis guute ginhoo Kibeenis guute ginhoo Mormoris guute ginhoo Jorroon guutu seenii Guutee rikicha cabsee cirrachaaruu jira Beekensi daakecha Wallaala noo maal godha wallaala nyaate karaa Ayyoo yoo rabbi jedhee gadaan keenya barana Hangasi boossisan yaada koo Amma boochisna jara Ayyoo koo dadiidhaa Kophaa naaftu na dura Kerroosi waliin jira Anaa nyaata dadiidha Wayyoo yaa garaa dhala Bineensa manaa yuusuu Malla dhibeessin baasu Borusi nyaachuun niisu Kaayiloliin ni rankaasu Dhiira garaatu kaasa Amma zidi bakalenchi bosona hari Hikin dandayu kerron barakana Amma zidi bakalenchi
Wallagga buusa kakawweessa wallagga zirisnaan arsii buusa kakawwee terrorsiisee biddaa ina gartaa seenee diddaa terrorsiisee biddaa ina gartaa seenee diddaa terrorsiisee biddaa ina gartaa seenee diddaa arsiidhaa zirisnaan baalee buusa kakawweessa baalees yoo diriisu borana buusa kakawwee boranaa zirisnaan harar buusa kakawweessa harargeenis diraa ina gartaa manchaan diraa harargeenis diraa ina gartaa manchaan diraa mogorii dhukaasnaan minneerraa finnaaf tuushee mormorii dhukaasnaan gamasittoo kuna mataashee maaloo oromoon miidhachiisi dhugummaa baashii woboomeen miidhachiisi dhugummaa baashii jajjabeen miidhachiisi dhugummaa baashii shaamarreen miidhachiisi dhugummaa baashii qeerroomeen miidhachiisi dhugummaa baashii oromoon miidhachiisi dhugummaa baashii wobogoon miidhachiisi dhugummaa baashii qeerroomeen miidhachiisi dhugummaa baashii oromoon miidhachiisi dhugummaa baashii. wobogoon miidhachiisi. Ayyaa Studio. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan walabummaa News Network aktivistiin keenya Muniir Abbakarii hundumti keessanuu ni beektanii Muniir Abbakar baga nagaan dhufte gara stuudiyoo walabummaa News Networkitti yoo yaa jenne. Yoo yaa baga nu eedan isinis galatooma sagantaa kana qopheessuu keessatti attis galatoomi. Ayyee baay'ee ulfaadhu Muniir meegaa akkuma bara dheeraa qabsoo kana keessatti yeroo hedduu faajamaa jirta qabsoo Oromoo kana waan garamitti akka deemaa eessaa kaanee eessa akka gahaa jirru hundumayyuu ni beektaa. Mee amma jalqaba irraa eegaluudhaaf jijjiirama jedhamee bara 2018 Oromoo fuuldurri ifa qawween nun barbaachisu. Kanaafuu nuti amma karaa nagaatiin iskiriptoodhaan karaa nagaatiin Oromiyaa gara nagaatti ceesifnee sabaaf sablammii achi jiruufillee nagaa buufna jedhamee ture. Jijjiiramni sun eessa gahee dhaabbatee jira moo ammas deemaa jira kan jedhu irratti diyaaspooraan Oromoo jijjiirama kana keessatti shoora akkamii akka inni qabu jijjiiramni kun garamitti akka jijjiirame akka micciirame kanarraa mari'annaa jechuudha. Mee gama keetiin diyaaspoora irraa haa kaanu kan biyya keessa jiru caalaa waa'ee jijjiirama dhufe kanarratti murteessaa ta'e diyaaspooraadha waan ta'eef mee akkamitti laalta akka nama qeerroo kana waan kanallee mormaa turte wanni kuni karaa sirriirra hin jiru jettee yeroo hedduu namni hedduu sitti duulanii hanga beektee namni si jala feesbuukii kee faas irratti gubuu akka namni si dhaggeeffanne faa gochuutti deemaa ture jechuudha. Wanni ati kanaan dura haasa'aa turte sun wanni dhaamsi ati bara san dabarsaa ture hedduu jira viidiyoon isaatis ni jira. Sanirra dhaabbattee jijjiiramni kun eessa gahee dhaabbatee jira jettee yaadda? Jijjiirama yeroo hedduu dubbannee turre. Yeroo deddeebinee dubbannee jirra. Dubbiin gamarree jaangisee maqmaqsanii heddummaatti harrattiin fe'amtu jette. Oromooni waa'ee jijjiiramaa kanaan waggaa 3 irraa waggaa 2 irraa dubbanneeti waggaa tana takkanoo wajjin uummanni si lallabuu eegalee walii gala waggaa 3 irraa dubbanne waa'ee jijjiiramaati. Jijjiirama wannumaan jijjiirama moo warraaqsa moo riiformiidha kanarrattu waan lafa taa'ee namni murteesse hin jiru. Facebook gubbarraa hooyii jeequmsuma Facebook gubbaa fi tifoozuma Facebook gubbaatuma Abiyyi faan gaafa sangaa hojii isaanii xumuratanii jiran kan namni Facebook gubbarraa wacu kana baay'ee irratti hojjechaa turanii fayyaalummaa keenyaa fi fayyaalummaa uummata Facebookaa kanaa fi diiyaaspooraa harkanii qabsoon dhugaa yoo jenne yeroo san keessatti warri humna qabu yookaan warri sagaleen isaanii tifoozoodhaan heddummaatti warra arra deebi'ee Abiyyi irratti duulaa jiru. Kaleessa warra Abiyyiidhaaf harka dhawee Oromoo qulqulluu irratti duulaa turetu arra deebi'eeti Abiyyumaan lolaa ture. Rakkoon qabu
wallaalummaadhaa kan ka'edha. Maaliif namni wallaalummaadhaa kan ka'e waan hedduu balleessa. Irra caalaan uummanni wallaalummaadhaan Abiyyiitti dammaramanii ABO qeeqaa turanii. Addunyaa kana gubbarratti hoggana qeequun ni jira. Miseensota isaa qeequun ni jira. Garuu waraana adda bilisummaa Oromoo kan gaara uummata isaatiif jedhee seenee bosona seenee qeequun addunyaa gubbarraa yeroo duraatiif yaani saba keenya keessatti hin arge. Waraanni waa hundarraa walaba ajajamaadha. Waraanni ajajama. Shaaratan keessa yookaan Minisootaa miti ka taa'u yookaan wanta miti. Hoggana qeequun waanuma jiru garuu waboo qeequun yookaan waboo arrabsuu, waboo xiqqeessuu, waboo irratti duuluun yeroo duraatiif 2018 arge. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan dabreerraa bishaan ka dabreerraa kanuma hafee waraabbataniiti. Waa'ee kanaa silaa waggaa 3 irraa dubbanne amma yeroo hojii waan hin deemne jechaaf gisee yeroon dhuftee irraa haasofna. Hanqanumaan dubbachuu barbaada. Baay'ee galatoomii aktivisti Munir wanni waan kana kaasaa jiruu fi haala amma guyyaa har'aa kana biyya keessatti deemaa jiru kanaafan kaasaa jira. Nuti waan darbe san kaafnee gara hammeenyatti deemuudhaaf otoo hin taane kan darbe irraa maal baran mee kanumaan wal qabatee Munir aktivisti Munir wanti nan si gaafachuu barbaada. Yeroo ammaa kana keessatti fakkeenyaaf guyyaa cuuphaa jedhamee ayyaanatu biyya keessa jira. Kana gubbaa irratti jijjiiramaa ma dhufeef jedhanii namoonni kaan aktivistoota jedhanii namoota badhaasa adda addaa badhaafamantu jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa suuraa Minilik kan badhaafamee jira. Kuni hundinuu jijjiirama kanatti hammateeti waan jijjiiramni kun dhufe jedhamee keessattuu suuraan Minilik mootummaa naannoo Oromiyaa kana fudhadhe jedhee accept gochuu isaa wanni inni agarsiisu. Egaa maali Oromoon kana booda jijjiiramni amma kana booda ni jira warri biyya keessa jiru maaliif namoota ammallee jijjiiramni jira jedhu jira waan ta'eefan waan kana kaase. Kanarratti akka sirriitti gadi qabdee bal'istee naa himtuun barbaada naa ibsituun barbaada uummata keenya fakkaatu ibsituun barbaada. Jijjiiramni kuni suuraa Minilikiin gaafa jijjiiramni xumurame goolabame jennee laallu waa'een cuubbaa kun maaltu waa'ee suuraa Minilikiin fide moo akkuma Minilik waaqarraa bu'ee sabbanni maali alaabaan Itoophiyaa waaqarraa gadi bu'ee sabbata waaqayyooti jedhanii uummata waggaa 3,000 qaba jedhanii haasa'aa turan sani moo amantiidhaa fi waa'ee ayyaana kana gubbaarratti kana wal qabsiisanii suuraa kana fiduu maaliif barbaachisee maaliif suuraa kana eega fidaniiyu moo akka Oromiyaatti harmamuraa fi harmamuraan aannolee siidan calii calanqoo otoo dhaabbatee jiru siidaa saniif maaltu jijjiiramni kun warri amma jijjiirama jedhu kun warri suuraa Minilik fudhate kun boru aannoleedhaaf maal yaadee calii calanqoodhaaf maal yaadee uummata keenyatti maaltu deemaa jira kan jedhu kan uummanni keenya dursinee akka uummanni keenya waa hubatu barbaada. Akka amata lamaan darbe siidaan aannolee diigamuu qaba, caliin calanqoo diigamuu qaba malee biyyi kun akka biyyaatti ittiin fuftu kan jedhan nafxanyoonni waan kanarratti baay'ee dibeet gochaa turan jechuudha. Kanaafan jijjiirama amma keessa jirru kana si kaase diippilii wanni ati keessa seensisee waan kana si yaadachiiseef kanaaf isa kana gubbaa irratti yaada maalii qabdaadhaati amma. Kanatti waan namni keenya kun waan beekuu qabu jira. Oromoon waggaa 500 booda guyyaa kam cabxee waan jettee guyyaa Minilik masaraa mootummaa gubbaatti keessatti pilaanii lafa kaayame san gaafa san Oromoon cabte. Gaafa san Oromoon tuffatamte. Gaafa san Oromoon salphatti. Marsaa lammaffaa Haayile Sillaaseetti illee akkasitti hin cabne, Dargiitti illee Oromoon akkasitti hin cabne, yaaddi keessatti illee akkasitti hin cabne. Lammata garuu kan cabte gaafa masaraa mootummaa keessatti sirna kaleessa nama nyaataa ture san dhagaa bu'uuraa gaafa kaayu san dubbiin gaafa san dhumte. Oromoon gadi baatee Abiyyi gaafa ofirraa buusuu qabdu gaafa Minilik ijaaramee eebbifamuu miti. Gaafa inni pilaana isaa lafa kaa'ee dhagaa bu'uuraa kaa'e san chaabbaan itti ergee tolchisiisuudhaaf pilaana baase san fincila haa ta'u
warraaqsaa ta'u yeroo san angorraa sila gaaf Oromoon gaafa sanillee kabaa kibbatti qeerroo wal quba qabdi Jawaaris ni jira gaafa sanii woboonis jajjabaattee turte gaafa san callisnee gaafa eeba isaa san anwalee dhaqu jechuun naafii kan qabu. Nama fakkeenyaaf hoggantoonni keenya gaafa bu'uuraa dhiisanii gaafa inni eebbifamu dhaadoolee dhaquu waan gaafa bu'uuraa sammaa fincaan kaasne silaa wanna biraa illee akkanatti gadi bahee anooleen haati gamu hin jiru. By the way namni keenya waan beekuu qabu tokko jira. Biyya takka keessatti siidaan lama jiraachuu hin qabu. Kuni jala sararri beekuu qaba. Siidaan lama sirna lama. Sirni lama wajjin deemu. Siidaan takka jiguu qaba. Kun namni ifatti beekuu qaba. Ka ajjeesee fi ka ajjeefame wal biratti hin faarfamu. Addunyaa gubbarra hin jiru. Yoo ta'e anoleen dhufee masaraa mootummaa keessatti ijaarame calanqoon ijaarame Minilik gocha isaa yoo barsiisuudhaaf ta'e siidaan lamee wal bira jiraate. Ayidiloojii akkasii ayidiloojii masaraa mootummaa keessatti sadee waliin ijaaramanii waan Minilikiifis ijaaranii waan Minilik godhees gocha isaa barsiisuudhaaf aanolee fi hammeenya isaadhaaf yoo ijaaran san akka Minilik jigeetti lakkaa'u. Garuu yookaan kan Minilik jiguu qaba yookaan kan aanooleetti fi kan calanqootti jiguu qaba jaala. Dhummoonni saayikoloojistiin jechuudha. Maaliif waa lama wal bira takkoon moo'uu qaba. Haqaatiin moo'uu qaba. Mallas dhugaa waan kana itti fayyadamuudhaaf ni mala. Garuu haqa jiru itti fayyadame asiis Minilik dhaabee asiis Minilikiidhaan guyyaa Minilik farsa asii aanoolee itti jaanii jidduu tanatti umrii isaa dheereffate. Garuu haqni lafa jiru siidaan lama kibriitaa fi beenzilii waliin ta'u. Kanaaf siidaan tokko diigamuu qaba. An akka kiyyaatti. Kamiin diigamaa namayyuu ni beeka. Laakiin wal cinaa dhaabuu jechuun naggaadummaadha. Anaaf. Ani amma fakkeenyaaf zaahiriin dubbadha. Amma fakkeenyaaf mootummaan calanqootis fi aanoolee as dhaabee kan Finfinnee irra dhaabuun kun dallaalummaadha. Umrii dheereffachuuf akka mallas. Akka mallas jechuudha. Minilik yoo badii qabaate gocha kana sukanneessaa ka godhu ta'e uummanni Oromoo kaabaa fi kibbatti ka'ee qobsaa'ee ofirraa buqqisuu qabu. Nama waan kana dura dhaabbatee illee seeraaf dhiyeessuu qabu. Seeraa fi seera caffeen Oromiyaa akka Oromiyaatti maqaan isaa akka hin yaamamne akka alaabaan isaa Oromiyaa keessatti hin mirmine waan hedduu seera baasuu qaba akka biyya faranjii kanatti. Sanii achi garuu lama wal cinaa oofuun wal gowwoomsuudha. Ani Abiyyi gaafa dura dhufe 2018 gaafa masaraa mootummaa seene hin sobne. Hedduun sobne akka hijaatti yaadne hankaan arketti. Minilik yeroo dhibbata akka kaase maqaa biyya tana Minilik ijaare olaantummaa Minilik akka deebisu 2018 akka guyyaa dura asoo aangoo Hayilamaariyaam irraa hin fudhiinu haasoo gaggeesseen ifa godhee ture. Namni keenya gaafa san bayyachuu qabu. Namichi kun adeemsi isaa maali? Maali haasawni akkana? Siyaasaaf dhiyoonu siyaasaan hin dalagu. Siyaasaan akkana. Siyaasaan daangaa qabdi. Siyaasaan loloo calanqoo fi loloo wantaa sossobuun Minilik ol kaasuun naftanyaa gammachiisuu fi sossobuu hin ta'u dhugaatti himaa deemuu qabda. Indaam dhugaa bira dhiifama guma gaafachuu qabdaa.
Yoo ati bar wanni tokko yoo laal namni tokko gidee mitira takkasitti wanta jaati mitira lama itti deemuu qaba. Bar kasijjeese isaan gumaa gaafachaan jirtu. Siiduma kana nurraa kaasaa seenaa isaa fakkottuu kanan uummataaf barsiisaa akka hulii ittiin deebine haa godhamu jechaa jirti Oromoon. Kana garuu uummanni kan hin dhaga'u. Guma barbaannaa yoo jetteen sodaa keessa seenan. Yookaan guma keenya kafalannaa yoo jetteen sodaa keessa seenan. Namni uummata akkasitti amanu. Uummata akkasitti amanu. Namni Minilik dubbate akka tarkaanfii Oromiyaa keessatti fudhatamu. Kanuma akkanaan malee kabachiisuu hin dandeessu. Uummanni kun jaahiliyya. Uummata jaahila. Bar namni ajjeefamee biiti biraa bar akka Oromootti kan ajjeefame akka biraattiin juunisaaydiin irra gaggeeffame harma murame gumaa kafalamaa jiraa fi dhiifama gaafatamaa jira. Keenya dhiifamaa miti ammaas lammaata isin irratti cafarraa jirra jira. Kanaafin ani siidaan lamaan irraa takka jiguu qaba. Kan hin jiru kana. Kanaan qanumaan jiru barbaada. Baay'ee galatoomii egaa wanni waan kana kaafnee fi akkuma beekamu fakkeenya fi amma waa'eedhuma jijjiiramaa kana keessatti waan saba keenyatti deemaa jiru jijjiiramni kun akka siidaa callii calanqoo fi siidaa aannolee akka diiguudhaa deemu pilaaniin akka jiru waan mul'isaa jiru waan calaqqisiisaa jiru kanaaf waan kana irratti kaanee abbifa haaratiin irraa dubbachaa jirra. Daawwattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo kan daawwachaa jirtan walabummaa niwus neetworkidha. Mee aktiivist Munir waa'eedhuma jijjiiramaa kana keessa jirra hin baanu keessaa. Maaliif wanni isaa ajandaan isaa guddaadha waan ta'eef. Mee gama biraatiin mootummaan kuni ani mootummaan jijjiiramaa kunoo filmaata geggeessuuf deemaa filannoo geggeessuuf deemaa jedheeti kaabineeni bakka bakkatti propagaandaa oofaa jira isaanis haasa'aa jiran. Gama biraatiin koronaa waan ta'eef filmaanni kun irra darbee jedha. Koronatu badeemo. Wanni isaan amma filannoo geggeessina jedhaniif filannoon kun dhuguma filannoo eenyu waliin filachuuf deeman tokkoffaa uummata lixa Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti hiriira baasanii shanee balaaleffadhaadhaa jiran. Gama tokkoon koronaa jiraa jedhan. Paarlaamaa keessa warri taa'u maaskii godhatee ta'a. Uummanni garuu baadiyyaa keessatti walitti qabanii kaabinoon hiriira nagaa bahaa jedhanii hiriira nagaa baasan. Koronaan dhuguma magaalaa Finfinnee keessa malee hin jiru moo uummanni hiriira nagaa bahu kun koronaa qoricha koronaa kittibaata kennameef bahaa jira moo gama kanaan kana oofan jechuudha. Gama biraatiin paartiiwwan siyaasaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo keessaa KFO keessaa namni jira dorgomaadha hin filatama Oromoodhaaf bakka bu'aadha kan jedhame hundinuu mana hidhaa jira jechuudha. Irra caalan nama warra kana mana hidhaa keessa kaanii gama tokkoon uummata hiriira baasanii asirraan immoo TVdhaan addunyaadhaan korona jira jecha nu gargaara jecha akkasittiin waan dalagaa jiraniif mee kana gubbaa irratti yaadni kee maalinni akkamitti ilaalta? Hiriira kana yeroo bahan maaskiin tokko irra hin jiru gama tokkoon immoo filannoodha jechaa jiru isa kana akkamitti ilaaltame Munir? Sagalee kee wanni jiru mootummaan uummataan hin filatamiin hojiin isaa misoomaan hojiin isaa badhaadhinaan hojiin isaa guddinaan hojiin isaa uummata awwaaqabee uummata waliin ba'ee amantaa fi amantaa waliin dho'u paartii mormituu irratti olola oofu kana hojiin isaa heegaree biyya tanaati dhaloota baruutiif hin yaadu. Maaliif uummata wallaalaatiisutu biyya harkaa qaba. Wallaalaan. Namni paartiin asoo hin filatamiin aangoorra jiru kuni guruubii wallaalaa jaahiliyyaa warra saba ganee warra adeera isaa ajjeesisee liqaban barate nama teessuma isaa qabsiisee godina keessa seene
nama saba isaa juunisaayitii irra gaggeessee caffee Oromiyaa keessatti pirezidaantii Oromiyaa ta'e. Uummanni kun har'a hiree kana argate. Duree biyyaalessaa jechuudha. Ani uummata kanarraa waan hin eegu hin jiru. Yoo xiqqaatee bar bolola aangoo namni numa qaba. Garuu sadarkaa bakka maali 24 shanii waggaa 30 abaa jan ammas hin fayyadamu bakka. Namni hojiin garsiisuu qaba. Hojiidhaan. Amani viidiyoo wanii irraa akkanatti jibbuuf maali? Waggaa 27 nama ajjiisaa turanii, ergamaa turanii, sabaat naggaa maal jedhu? Nuti saba keenya ajjeesne kan itti gaafatamu nama saba isaa gurgureetu itti gaafatamaa. Deebisaa kan gaazexeessaan nuti maal balleessine? Nuti Tigraay ajjeesaa turre, Tigraay bulchiti, Tigraay bakka buune, uummata Tigraay ficaan turre, kan fixaa ture, kan nu dabarsee nu kan nu ture. Aboluu ajjeesaa kan jee nu dabarsu. Baabachiitti Abiyyii fi Lammaa mo'anaa irratti gaafatamaa jee deebisaa kan dhugaa isaati ni deeggaran. Uummata kanaatiitu amma aangoo irra dhufu. Okkee wanti guyyaa 27 waggaa 27 guyyaa 27 miti waggaa 27. Chaansii kanatti isin fayyadamne isaan. Silaa chaansii kanatti dhufanii amma fakkeenyaaf dhaabbata bilisummaa Oromoo haa ta'u, KFO haa ta'u, BBO'n irraa dhiise bilchiginnaa haa ta'u, akka bilchiginnaa Oromiyaatti yoo ABO irraa ol hojjetu yoo ta'e, KFO irraa ol hojjetu yoo ta'e, gaaffii Oromoo deebisee, gaaffii ifiin bulchuu deebisee, gaaffii Finfinnee deebisee, mirga uummataa eegee yaadaan nama hidhuu yoo dhiise, filannootti aanu bara faranjii malee, dhiibbaa malee filatamaa bara. Nuti kan barbaannu hojjennu ABO'n dhufe, KFO'n dhufe. Dhugaa waliif himu. Garuu uummanni kun durumarraa beejikaalii gaafa dhaabni kun jaaramu dhaaba fattaalummaadhaaf jaarame malee dhaaba Oromoof miti. Waa takka irraan eegu. Tikicharraa wayita dhaa'eedha, damma'eedha hin eegu. Waan hin taane bara. Amma fakkeenyaaf dhaaba Oromoodhaaf ofiisii ABO'dhaaf akkaataan isaan itti dadhabanii itti ajjeefamanii maqaa kanaaf namni bara dhiisee ABO'n qawwee lolaa ture bosona seenee jechuudha. KFO'n karaa nagayaatiin bara hunta jiru namni isaadhaaf mana kireesse bara hidhamee ajjeesamuu ture. Dhaaba akkanatti dhaabbate jechuudha. Kaayoo qabu. EPTO'n garuu dhaaba Oromoo ajjeesuudhaaf dhaabbatte. Achitti ergaan dhume bara. EPTO'n dhaaba Oromoo asoo hin taane wayyaanee fi EPTO kamiitiitu irraa siif wayyaa yoo nan jaan ani akka abbaan tuulaa maal jedhe EPTO fi uummata Oromoodhaaf ABO'rra TPLF itti dhiyaataa jiru abbaan tuulaa. Ani yoo garuu nu dhiyaatallee asoo hin taane eenyu irra yakkamaadha eenyu irratti gaafatamuu qaba yoo nan jaan ani EPTO TPLF irra EPTO'dha. TPLF alaga. Naaf Oromoo miti isaan. Kangin abbaa isaa, haadha isaa, obboleessa isaa, ilma isaa fuudhee fuudhoo jee TPLF ajjeesu. Jee ol dabarsu EPTO'dha. TPLF maal badii qabu? Ati abbaa kee fuutee alagaa yoo kan nite alagaadhaan maal jennani? Ati abbaa kee si dhale ajjeesutti turte waggaa 27 ati obboleessa kee si wajjin dhalate. Ka ajjeesise ati alagaan maal jettan? Alagaan xiqqumii isaatii fi fedhii qaba. Fedhii isaa guuttachuudhaaf waan fedhii godhuu mala. Atis tarkaanfiitti fudhatta diina. Gin kee kunoo kan namni
nama isaa fuudhee dabarsee haadhaa fi abbaa dabarsee akkamitti aangootti kennitan akkamitti faranjii biratti namicha kana ni amanna jettan nama haadhaa fi abbaa isaa fuudhee wayyaanitti ajjeesisaa ture wayyaaniin hojii biyya isii guddifachuu aangoo isii dheereffachuu simbeetu gosoteetii miti aanaateetii miti lammiteetii miti isin fadhiisii guuttachuudhaaf waan fete naftanyaa dhuftu jechinaan dhuftu fadhii isaaniiti kan baandaa jechuun baandaadha amma biyyoon baandaa jechuun eenyummaa isaa jaartii isaa fuudhee kan tipeelleef kan obboleessaa fuudhee kan tipeelleef kan jechuudha. Akkasiinis ammallee hin jijjiiramne waggaa 27. Munir mee asirratti waa hedduu gaaffii irratti natti kaasee mee waa'ee TPLF kana gubbaa irratti amma isaanuu akkumatu jette waggaa 27 guutuu kan uummata Oromoo ajjeesaa ture kan uummata Oromoo hidhaa ture kan saamaa ture kan lafa Oromoo gurguree OPDO keessaa nama tokko irratti otoo tarkaanfii fudhatiin amma hooggantoota TPLF dhabamsiifnee ajjeefnee jechaa jiran nama ija jaamaa fa'aa ka harka hin qabne fa'aa ajjeesanii namoota kana ajjeesuun dhuguma TPLF dhabamsiisuudha moo daran uummanni biyya sana keessa jiru lolli akka babal'atu namoota silaa kara seeran itti fiduu qaban otoo dandahanii sana dhiisanii kara lolaa filatan amma dhuguma dhaabni warri TPLF hooggantoonni TPLF sun ajjeefamanii jiranii amma deebi'anii galuuf ta'anii kana booda nagaa buusuu dandahanii mee kana irratti yaada maalii qabda warri Oromiyaa keessaa warri akka Abbaa Duulaa fa'aa Kumaa Dammaqsaa fa'aa namoonni gabbahanii uummata Oromoo an akka Muktaar Kadiir fa'aa ambaasaaddara ta'anii biyya alaa kana keessa jiran ammoo nuti kunoo juntaa ajjeefnee jedhanii kan sirbaa jiru hawaasni yookaan immoo namoonni deeggartoonni PP suyyummas bindu'uu isaanii fa'aa irratti iyyaa jirantu jira kan baga ajjeeftanii jechaa ture kan ajaja dabarsee kan baajeta ramadee ta Oromoon gibira Oromoon gabbarurraa baasee federaalaaf kennee dhaqaanurraa ajjeesa kan jechaa ture Muktaar Kadir amma har'aatti namni waa'ee isaa maqaa kaasee hin jiru. Abbaa Duulaa kan beeytee uummata Oromoo Harargee guutummaan guututti buqqisanii guutuu biyyattii keessa facaasanii akka ilmaan isaanii hin baranne akka namni tokko gad dhaabbatee jireenya dhuunfaa fi jireenya hawaasummaa keessa akka hin seenne godhee warri kun hundi isaanii lafti isaanii irraa buqqaan dabarfamee garii Somaaliidhaaf kennamee ka jiru jechuudha ka gurguratanii jiran kuni hunduu namni tokkichi namni itti gaafatame hin jiru namni tokkichi namni seeratti dhiyaatu jedhame afaanumaan namni kaafame tokko hin jiru garuu sadarkaa tokkoffaa irratti warruma TPLF jedhanii namoonni hedduun dibbee rukuchaa jiru feesbuukii kana gubbaarra argaa jirta anis daawwachaa tuman jira mee kana gubbaarratti yaadni kee maaliin maaltu dhuguma waan wanni jiru barbaadu bara asirratti namni ifaawar lolli TPLF fi OPDO jidduu godhamaa jiru olaantummaadha kalee isaan nuti sin ergateeti arran nuuf ergamaan kalee waggaa 27 nu ergatanii amma nuti sin ergatan malee Oromoof yaadee yoo ta'e namni Oromoo wanni beekuu qabu Oromoof yaadee yoo ta'e dhiiga Oromootiin kafalaa waggaa 27 mee dhiisi viidiyoo qulqulluu goonee haasofne viidiyoon qulqulluudha jenne amma TPLF seera kabachiisa seera wanni kabachiisaa jiru olaantummaa isaatiif malee Dabratsiyoon anis bilxiginnaadha yoo jee akka Mustafeetti akka Shimalisitti yoo fudhate aangoo irraa way ajjeefama. Hin ajjeefamu bara. Oromoof yaadee osoo hin taane olaantummaadhaaf walladhaa jira. Sila Oromoodhaaf ta'e maaliif manguddootti erge bilxiginnaa ta'e aangoos qabadhaa foqii keessanis qabeenya keessanis jiraadha naaf ajajamaa. Akka naannoon biraa naaf ajajamaa jirtu naaf ajajamaa nugusa. Garuu qabeenya keessanis hin tuqu akka waggaa 27 ni eeggattan amma taraan tiyya. Kanarra wala lammalee bara silaa bilxiginnaas fudhatee seera kabachiise. Dhiiga Oromoo yookaan dhiiga uummata sabaa sablammii kafalaa jira jenna.
qawwee takkan qabu sila Tigraayitti sila isaan bilchaginnaa ta'a. Sila sirna miilii fudhatan eenyummaa keenyan gurgurummaan itti barkaajjefamaa jiran waan biraatiin miti. Nuti sirna keenya fudhannu qabeenyi kun nurraa hafu kan warra wadalaa jiran malee sirna qabeeyyii fudhannaan bara namni abbaa caayee tokkos hin jiru namni wantaas tokkos hin jiru sirni tokkos hin jiru bara. Maaliif sirna keenya fudhanneetti malee Oromoo fi yaadeetii miti. Sila Oromoo fi yaade amma dura dhawa. Kuni beekamuu qaba namni. Lammadan addunyaan amma itti kaatee jirti. Abiyyi ambaasaadaraa fi warri amma ajjeefame hundi warra xurataa be. Warra miseensaa angorra jiru miti. Namni angorra jiru takka ajjeefamne ilaamma. Hundi angorra ajjeefame. Nama takka naayaan hin jiru. Muufarriyaa takkittii fi mucoo jaartii paarlaamaa sana. Warri kan warra xurataa be. TPLF warra xurataa baastee xurata nyaachuu jiran akka seeraatti deemna sii galee akka seeraatti. Amma Geetaachoo Raddaa yoo qabdee miseensa biyya Tigraay bulchaa jira. Amma jechuudha. Dabratsiyoon angorra jira. Kun warra xurataa be. Warra soorama seeni. Addunyaan wanni itti duratti dhaabbattee seera kabachiisuun warra soorama be maali warra angorra jiru san sila ajjeese dilli dhiibbaa kun itti dhufa. Amma wanni kisaaran politikaatti dhufte nama soorama bahee qabduu seerumaaf dhiyeessita sii galee. Amma uummanni kun irra caalaan isaanii warra bosona seenii miti. Nuti soorama jaanitti ta'an Maqalee keessaa qabaman. Fuudhanii itti jiraammadhaaf bosona keessanii gaara keessa jiranii maarree jiranii hajaan kijiba soba. Dhibbatti naaman. Sabaat naggaafaan maqaluma keessaa qabaman. Isaan hin sussuuni. Nuti soorama keessa jirra jaanitti. Nuti miseensummaa gadlakkiisan. Namni tokko bara amma leencoo lataa miseensa adda bilisummaa Oromooti amma. Lakki. Miseensaa miti. Leencoo lataa miseensaa miti. Deeggaraallee miti. Akkas. Gaafa san gallakkisee jira jechuudha. Akkasii miti. Akkas. Isaanis akkana warri amma ajjeefamee fi warri hidhamee fi maarra ija warra akkuma leencootti gallakkise dhaaba san guutumatti jechuudha. Warri dhaaba keessa jiru nama takkanaa himee kana fide hin jiru. Amma si galaa dubbiin kiyya. Yaa naagala. Uummanni kun nuti soorama baanee jirra miseensummaarraas gallakkisnee jirra jedhanii Maqalee keessa taa'anii turan. Warri aangorraa bokkisaa ture Abiyyi wajjin bosona seeneetti lolaa jira. Namni qabamee hin jiru. Warra soorama bahe Maqalee keessaa qabanii diraamaa irratti hojjetan. Hunda isaanii. Kana qabatu soba Abiyyi osoo hin taane ani TPLF waggaa 24 mujjeesse garuu diraamaa irratti dalagan. Miseensi tokko hin qabamne. Sun gubbaanis politikaa isarraa balleesse keessaafuu abbaa Ixaayyeellee dhiise. Keessaafuu Siyyuu Masfin ajjeefamutti mootummaan Awurooppaa guutuutti fuulatti wanta jettee jirti. Belpiraayisii hojii walii hidhanii dhageettii qaban. Warra kaleessa waggaa 27 aangorra ture ministarummaa haajaa alaatti fi kanatti namni Belpiraayisii fuudhee tarkaanfii akkanaa irratti hedduu qeeqamaa jira. Sila uummata kana fuudhee seeraaf dhiyeessuu qaba sila. Seeraaf dhiyeessuu qaba. Ajajaa Isaayyaasiin ajjeefaman amma isaan. Lola keessatti miti kan du'an. Ajajaa Isaayyaasiin warra ajjeefaman. Mee namni tokko lola tokko keessatti xiyyitii tokko maa dhoowwame Siyyuu Masfin. Kaanis xiyyiituma takkaan dhoowwame. Kaanis sadaffaanis xiyyitii takkaan dhoowwame. Lola birgeedaa fi birgeeda gidduutti xiyyitii takka qofa akkamitti ajjeefame. Namnummaan achi keessatti ajjeefame xiyyitii takka bakki dhoowwamanis bakkuma takka irratti qawwee akkana fidanii irratti jechuudha. Kuni diraamaa hojjetame Maqalee keessa qabamaniiti. Lola tokko keessatti gidee
kunis matireesii qaba, laancher qaba, zuu qaba. Lolli kijee baname yoo xiqqaate bakka 4-5 dhoomu. Laakiin warrummaan dhume hundi ajjeefame damsa suurri jaansan bakki dhoomanis bakkuma takka asirra bakka suduudaa kanuma takka takka dhooman. Kuni diramaadha. Diramaadha. Na ajjeefamuu nuti sirrii miti osoo hin taane siyaasa Oromootillee balleessaa dhufe jechuudha. Maqaa Oromootiin jechuudha. Seeraaf dhiyeessuu qabaa. Qabeefuu seeraaf dhiyeessuu qaba. Amma mootummaan Oromootiitu saba Tigraay fixaa jira jedha malee Amaaraa miti. Hoggonoota addunyaa irratti beekamaatis lafarraa dugugaa jiranii joonosaayidii wanta irratti jiranii Oromoon duruu biyya bulchuu hin dandeessu wanni jaansan dhugoomsaa jira biyyi. Namni akka biraa fudhatu sii galee kan ajjeesaa jiru nafxanya maqaan isaa maqaan Oromoo irratti wanta jaajjira. Uummanni Tigraay garuu akka Amaarri isaan ajjeessu itti fudhatanii jiran. Abiyyiin Oromoos ajjeesaa jira. Laakiin addunyaan akkasii miti. Addunyaan kan fudhataa jirtu kan mootummaa kana gubbarratti cakkaanyiin joonosaayidii ambaasaadorootaa fi ministeerota waggaa 2 keessatti namni wanta fudhatee akkana ajjeesaa jiru joonosaayidii gaggeessaa jiru uummata Tigraay irratti sabaa sablammii irratti Oromoodhaa jedhanii galmeessaa jiru. Kun diraamaan irratti hojjechaa jira. Galatoomi Munuur mee otoo as keessaan bahin waa'ee ajjeefamuu dippiloomaatotaa fi hooggantoota TPLF olaanoo kana gubbaa irratti gaaffii uummanni Oromoo gaafachaa jiru jira. Gaaffiin kun maaliin kan isaan hooggantoota TPLF ajjeesaniif waraana bilisummaa Oromoo fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo warra akka Nadhii Gammadaa fa'aa warroota akka icciitiin sun hin baaneef warra amma biyya bulchaa jiru kana keessaa waan ta'aniif san dhoksuudhaaf warra kana ajjeesanii kan jedhamutu deemaa jira. Kana gubbaa irratti yaada maalii qabda yookaan immoo ilaalcha ati qabdu maaliin wanni kun dhuguma hin fakkaataa? Maaliif dhuguma akkumatu jettee seeratti dhiyeessuu qabu turanii akkumatu jette rasaasa takka takkaan rukutamanii namoonni kunis nama fiiganii nama jalaa bahuu danda'anii miti. Umuriidhaanis gurguddoodha waan ta'aniif namni tokkichi qabee bakka hin barbaade gahuu danda'a jechuudha. Mee kanarra dhaabbadhuuti warra lubbuu isaaniidhaan otoo du'aanii fi jiraatanii dhabamuusaa waa'ee Nadhii Gammadaa hundi keenya irratti dubbachaa turre namoota hedduu gara nama 200 olii kan adda bilisummaa Oromoo keessa turan warra du'ee fi jiraateen isaanii dhabamee jira. Amma san dhoksuuf jecha kan isaanii waan kana godhanii jedhama. Kanarratti yaada qabi gabaabsitii nu ibsi. Waa'ee hidhamtoota amma lakkifamuudhaaf deemanii fi gadhiifamaa jiran irratti mari'anna. Okay, asumatti si gabaabse iccitii adda addaa kan jedhan kun wallahi uummanni kun dhibbaa dhibbatti irraa fudhadhu information waan hin qabuuf manuma isaanii keessaa qabamu. Manguddoon kun jechuudha. Uummanni kun yoo fuutee ajjeesuu baattees umriin isaanii yoo rakkutee fi 80-90 duun isaanii noon atu ajjeesuu baattu. Amma warri amma itti gaafatamuu qaban heeyyaan. Egaa harkaan qabde diraamaa dalleetee ajjeesuurra maqaa addunyaa irratti wanta godhuurra seeraan yoo dhiyeessite irra bareedaa ture. Mana hidhaa keessatti illee akka feetetti mana hidhaa keessatti bar nama ajjeesuun illee ni jira waan adda addaati. Gootee ni ajjeesta rakkoon qabu sana. Garuu ifatti baatee uummata addunyaa biratti fudhatama qabu hojii ajjeesti wanta goote Isaayaas fi uummata naftanyaa kan akkana gorsisaa jira. Uummanni kun miseensaa mitiidha baramma yeroo ammaan tanaatti miseensaa miti bakka. Akkuma nama tokkooti akkuma nama tokkooti bakka amma kaleessa yakki kaleessa itti gaafataman. Garuu kan ammaa kana maaliif ajjeesuudhaan barbaachise daayirektii harkaan qabu osoo danda'aman.
harkaan qabanii maaliif diraamaa dalaganii akka geessanii ajjeesanii fidanii reefka wanti godhan. Bar miseensa TPLF keessaa dhiira tokko naa himi kan qabame hin jiru bar warra soorama bahe. Soorama warra bahe bakka. Abbaa Xaayifii soorama bahee jira, Suyuu Masfinii soorama bahee jira, kunis soorama bahee jira. Warri soorama mikitiliin pirezidaantiin wanta Maqalee saniif soorama bahee jira. Warri soorama hin baane warri aangorra jiru bosona jira. Warri iccitii harkaa qabu bar uummata sanii malee amma yeroo ammaan tanaatti uummata soorama bahee miti kanneen himti. Ajaa'iboonni sitti ta'u kana maqaa Oromoo nooveeliin amma nooveeliin irraa fudhatamuu jechuun dhugaa yoo odii himne maqaa Oromootiitu xuraa'u addunyaa gubbarratti silaa akkuma callisnee maquma Itoophiyaatti fudhatee usne Oromoo jechuu gubbattis dhiyyee amma kunoo maqaa Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu waggaa 550 dippiloomaasiin irratti hojjetan san milkaa'anii jiran. Amma booda Abiyyoo bu'ellee faranjiin hiree Oromoodhaaf hin kennitu. Yoo foxxeete qofa malee muummicha ministeeraa siyaa'eedhaan haa ta'u warri faranjiin dhiibbaa uummata biraa gargaaranii aangoorra fidan malee Oromoo amma booda chaansii Oromoo takka gubattee jirti. Laaftuutti dhufuu hin dandeessu. Kana quba qabaadha. Galatoomi Muniirri silaa gara warra sagaleen isaanii dhokate warra ajjeefa warra bakka buuteen isaanii dhabame san irratti yaada kee akka kennituun barbaade. Egaa haa ta'u malee Abiy Ahmad maqaa Oromootiin hin fudhanne maqaa Itoophiyaatiin fudhatee Oromoon immoo ofii Itoophiyaa keessatti of argees hin beeku of argaas hin jiru. Isa kana akkanatti otoo hubanne gaariidha jedhee yaada. Mee gamanumaanii sa'aatiin keenyas waan xumuraa jiruuf yookaan immoo waan goolabamaa jiruufi mee amma waa'ee hidhamtoota amma gadhiifamaa jiran. Gama tokkoon namoota yeroo dheeraadhaaf iyyuu manni murtii isin bilisa jedhee gadhiisee jira. Namoota immoo isaan ofumaayyuu deebi'anii qabanii hidhantu immoo jira. Gama tokkoon immoo manni murtii namoota kanaafi mirgi wabii qabamee mirga wabii argatanii kanaan haa gadhiifaman qarshii hangi ta'e murtaa'ee namoota qarshii illee kafalanii egaa qarshiin kafalame booda akka isaan mana murtiitii bahanii bakka biraatti warra hidhamantu jira. Amma namoota warra akka qeerroo obsaa abdiisaafaa gadhiisanii jiranii namoota tokko tokko gadhiisaa jiranii amma gara fuulduraattis gadhiisuudhaaf yaada qabanii jedhama. Kana gubbaa irratti yaadnati qabdu maali? Mee kanaan dura warra kana siyaasa dhumaaf akkuma kanaan dura gadhiisanii namoota ammas itti deebisuudhaaf immoo warra kana gadhiisanii waan manni hidhaa guuteef namoota kana gadhiisuudhaaf yaalii gochaa jiru moo bakka namoota kana gadhiisanii immoo namoota biraa hidhuudhaaf waan yaalii yookaan immoo yaada qabaatan sitti fakkaata? Hidhaarraa bara uummata gallakkisuun dhiibbaa Oromoon alarraa fi biyya keessarraa goote bu'aa isaati yoo gallakkifaman. Abiyyi jaalateetii miti yoo gallakkisee. Abiyyi yeroo ammaan kana maallaqni Awurooppaarraa guutuutti irraa muramee jira. Dubaay ture lola kanaatti illee Dubaay wanta hedduu gargaartee xiyyaaraa hundaa'u raadarraa alaa san cufa gootee amma irra dhaabdee jirti. Gargaarsaas dhaabdee jirti waan hundaanis dhaabbattee jirti fuulatti garagaltee. Soomaaliyaa ture Soomaaliyaan illee uummanni hiriira bahaa jira. Arab liigiin isaan wal gargaaranii dubbii Arab liigii keessatti achumatti dubbii eegda websaayitii naqan booda irraa garagalanii jira. Maallaqniinis kazinaanis duwwatte addunyaa kana gubbarratti namni daangaa fi wareeramee nama wajji dippiloomaasii haasa'u hin jiru. Yeroo duraatiif Abiyyi. Amma karaa Suudaaniitiin wareeramee jira. Nagahee barbaannaan qaama sadaffaa akka walitti buunuu humna dhabe. Miliyoona yoo bara waraana 160 miliyoona yoo qabaatte guddaajatan qabaanne maal nyaata waraanni?
waraanni loojistikiidhaaf nadaajii jira maallaqaa jira doolaara. Miliyoona 570 baay'atni isaa eessaa fida kana hunda. Asiin Suudaan waraana biraatti deemu dhiisiiti waraana kanaa'u sossoosuu hin danda'u maallaqni. Ati harnaa kanaaf fatara jiraatan nyaanne loluu hin dandeessu. Yoo gargaarsa hin qabaanne loluu hin dandeessu. Nadaajii yoo qabaanne loluu hin dandeessu. Karaa Tigraay irratti dippiloomaasii akka gaariitti hojjetan uummanni Tigraay. Dhugaa yoo waliif himi. Nuti hojjenne Munir sanitti ni dhumna. Mee amma waa'ee hidhamtoota kana gubbaa irratti dippiloomaasii irratti hojjetanii maallaqa irraa qaban. Oromoonis hiriira baate yeroo dheeraa Tigraayis itti dabalamte Tigraayis waan uummata keessaa UN'ii fi gamtaa Awurooppaa keessa aangorra waan keessa hunda bakka beekaniif irratti hojjetan Oromoo wajjin waan deerraa qullagee jira. Ammoo wanni hafeef karaa nagayaatiin illee nama wal dargamaa jiru hidhaa jiranii. Akka Jawaar Mohaammed, akka Baqqalaa Garbaa, akka Mikaa'el Booran, uummanni kun KFO fi ABO'n addunyaa irratti kakasaa jirti. Warrummaan karaa qawweetii miti karaa nagayaatiin illee qabsaawaa jiru hidhaa jiraa yaada jiru dhiibbaan itti dhufee jira. Amma maali wanni godhuu deemu? Uummata kana gallakkisiisee dirree dimokiraasii bal'iseetiin jira. Uummata san seeraan kabachiise diraamaa kanaan dhufuuf gaddeema. Amma diraamaan isaa maallaqa isaati. Kaznaa qullatte kana hidhamtoota gallakkisee ani wanniin amma waa lama itti irratti wal ta'e. Karaa warra nagayaatiin hidhaa jiranii warra kaanis hidhaa jiru. Warra kanaa maaliif hiiteedha amma? Warri uummanni alaa cinaan bakka lamatti adda bahu. Warri karaa nagayaa kun kaan yoo seerasisuu ta'e warri kunoo yaada isaaniitiin hidhamuu hin qaban yaada jedhuudhaan dhibbaanti dhufna warra karaa nagayaa kana addunyaa biratti fudhatamuuf sochii eegalle. Amma lammii beenyaa bar gallakkifamee bar. Polisuma Oromiyaatu didee malee mootummaan federaalaa gallakkistee jirti. Gammachuu ayyaanaatis mootummaan federaalaa gallakkistee jirti. Mootummaa naannoo Oromiyaa qabee bar. Kan daayirektii gaafa federaaluma sanumaa. Hedduun gallakkifamaa jiran. Achi naannoo dubbiin gabaabduutti fudhatama maallaqanaa karaa hundaadhaan waan hafuura dhabee gamanaadhaan warra harka qullaa kana yoo gallakkise dippiloomaasiin kiyyanii tolaa yoo maraaraan amma yoo maraaraanis filannoon seenu yoo hidharraan baane uummanni kun yoo maraaraan filannoon seenne poolitikaan isaa guutuutti badde. Gamtaan Awurooppaa guutuutti qabeeku maraaraan. Maraaraan addunyaa irratti gabadii bahee ani filannoo kanarraa baheetiin jira hidhamtoonni kiyya jedhanii filannoon gamtaan Awurooppaa illee dhuftu filannoon maraaraan keessa hin jirre miningilas. Anaa gomee uummanni gamtaa Awurooppaa warri jiru hundi Awurooppaan guutuun dhaaba beekan adda bilisummaa Oromoo dura ta'aa fi KFO. Lameen kun yoo kan didan ta'e kan ABO'tti illee diraamaa irratti dalagamee ture kunigeen fudhatama qaba. Kanaaf haala mijeessanii amma egaa yeroo kanas dadhabsiisan hidhamtoota ni gallakkisan jeetii yaada. Dadhabatee jira amma humni isaa dadhabee jira. Kanaan jaan qanumaati. Galatoomi mee waa'ee hidhamtoota akkasumatti biyya Arabaa keessa jiran kana warra kana gadhiisuudhaaf yaaf karoora godhanii warra biyya alaa jiru kanoo ijoolleen akkasitti dhumaa jirti warra kana immoo waa'ee kana tasumayyuu mootummaan kun irraa dubbachaa hin jiru. Tasumayyuu hidhamtoota kana amma namni hammi kun biyya Arabaa kana keessatti du'ee dubartii ulfi mana hidhaa keessatti dhaltee dubartii ulfi duutee kana hunda namni irraa dubbatu akka ambaasaadaras weebsaayitii isaaniirras dhaqi ilaali waan tokko hin jiru. Kanaaf jara kanaafoo maaltu eewutu dubbachuudhaa deema eewu namni isa jasaanii fi
biyyatti galchuu danda'u. Mootummaan biyya sanii akka dhagaa jirrutti miidiyaa irraa mootummaa biyya keessaniitu isin didee jechaa ni jiran. Furmaata waan kanaa akka ati nama beektee ijoollee kanaafis yeroo hedduu sagalee ta'aa turte mee kanarratti maal dhaamta warra paarlaamaa keessa jiran warra Oromoo bakka buunee jirraa jedhanii haasa'an kanaaf yookaan immoo Oromiyaadhaaf qabsoo gochaa jirraa Oromiyaa bakka buunee hojjechaa jiran jechaa jiran kanaaf uummata akkasitti dhumaa jiru kanarratti hidhamaan hidhamaadhuma. Kanaafuu yaada maalii akka ati qabdu mee asumarratti itti dabali yaada kenna. Okay. Zaadleen gaadhaan keenya sun tajaajileeti. Okay, gabaabseetii wanta jaa. Bakka bu'oota bakka waan jettee uummata Oromoo bakka bu'ee gisa jettee xiqqoo nu obalchiiste. Nu obalchiiste. Biitii bara kan bulaa jirtu nu gusaan. Akkasii paarlaamaa caffee wanni jaan foormii isaati jira. Foormuma isaati jira malee hin jiru. Caffee wanni jaamu hin jiru. Paarlaamaan hin jiru. Waan takka hin jiru. Yeroo ammaan tanaatti. Kaleessa wanni inni nu Tigraayitti kanis hin jiru kana. Namichi nu gusa. Akka Haile Sillaaseeti. Paarlaam akkami filannoon ni godhama. Gaafa Haile Sillaasee filannoon Haile Sillaasee miti. Filannoo Haile Sillaasee gadi godhama. Kuni yaada uummata nu gusaati. Paarlaamaa keessa teessee waa'ee waan biraa bocuu hin dandeessu. Samaa ayitaarras nu gusa akkasas jaa Haile Sillaasee. Paarlaamaa keessatti egaa biyyi dhufee namni Oromoo tokko gadi bahee dhimma Oromoo irraa kan dubbate nama lamamu akkana namicha sanis ari'an. Namicha san ari'an waa'ee karaa naannoo Arsii kana bakka bu'aa fi karaa ammas kibba kana kibbarra nam lama kan dhufe isaan lamachuu ari'amanii jira. Sanii achi namni 500 fi wanta keessa 40 keessa namni Abiyyi mormuun jiru. Gaafa Mallasaa bar kun poolitikaa hin beeku bar poolitikaa ammaa tanaa hin beeku inni poolitikaa jaarraa 18ffaa 17ffaatiin deemaa bar. Mallas bar isin naan mormaanii deebisaan isiniin deebisaa jeeti uummata shawwadaa ture bar waggaa 20 takka. Tooftaa naan morma na qeeqa na arrabsa yaa uummata akkasii afaan barsiisee fukukkurii dimokiraasii fakkeessa. Ummatuma biraa gaafa Mallasaan dubbatu baru za'a furfaa hidda gam jaanii bari hidda gam diggee jaa kanuma jibbitu kana hidda gam jaa diraamaa fakkeessuu ni beeka nama tokko bar saayikiloojiikaalii akkaataatti nama bulchanii jira kuni bar akka jaarraa 27 nugusa maarree no Gondar achi keessa Gondar Beete Mangist maarree ምናምን ፋሲለደስ አክሱማዊ ምናምን ምኒልክ زوج زنكو سنغس بقى بياكو اما جاران دي تكفى جاران مر نمدكو شافر انا فين لي وي كان ما في بر غافو ملس اتكنا دي يعني كان سي ديبيتا بر نمي شافر انا بر ابي اكنا تايت مالا ابي بقى كمو جلديسا تايل مالي namni ilaamaa nama lameen sana reeman bakka namni kan takka na gargaaru. Boo gaafa Mallasaa sanbar fiici turee bar bakka Mallasaan kan bishaan riqqoo meeqa. Fakkeef dhaabariinis kijibuma. Dimokiraasiin hin jiru kijiba. Bayyana Beexroos Mararaa Guddinaa gaafa isaan fa'a owwutu turte. Gaafa isaan illee firraa baasellee yaadigumaa fi yaadig jidduu gaafa parsantii 99 tuqaa 9 moohee namni tokko qofaallee dhufellee yaadigumaa fi yaadiguu wal mormaa turan. Gaafa Mallasaa sana. Gaafa Maraaraa fa'aa dhiisii uga paarlaamaan owwaa ture. Kun waan akkasiin beeku kan waan akkanuma jee maarree እንደዚህ ነው ወይዳ nama isa mormeetillee Oromiyaa keessatti waan akkana uumamee jira. Naannoo masgiinni irraa gubate, naannoo churchiin irraa gubate, waan akkana seeraaf dhiyeessuu qaba. Watiin akkana waan akkanaati uummata bakka bu'ootaa ni jira jettan. Diraamaa sanillee yoo jiraatu. Bar diraamummaan mootummaan kijibaa nu bulchaa turte sanu
fakkeessuu dadhabee bar. Inni digdamii afur junta shani wanni biraa hin jiru. Bakka kanuma akkanaa miti biyyatti bulchan. Yeroo qaba yeroo itti juntaatti jirtu yeroo itti shaniitti jechuu qaba. Gisee waaqee waan san irratti humna gaafa misooma mee waa'ee misoomaa haasa'u waa'ee kanaan haasa'u namni yoo misooma haasa'u itti hofla'u maali? Siyaasaan irraa badee jira amma addunyaa kazinaan qullannaan maal qullannaan biitiinis dadhabannaan taayyeenis adabaddu jeen masbanqee kanneef bakka waa barreessuu dhaaban aktivistoonni wantaatillee waa barreessuu dhaaban warri maallaqa kaffalamuuf maaliif maallaqaa irratti dolarri hin jiru dhiisaa jaaniin aktivistii irraa qannasanii maallaqni kaffalamuus qannasee uummatallee arrabsuu sodaatan bakka uummata ifitti dhiyeessuudha kazinaan gisee guddate kan duraan maallaqa sakaraansii bara. Maallaqni kun nama sakaraansaan dhugaadha. Nama macheessa maallaqni. Addunyaan guutuu harka dhohineefi Ameerikaa, Kanadaa, Awurooppaa, biyya Arabaa hundarraa maallaqa fuudhee poolisii Oromiyaa itti ijaarratee, makalaakaa itti ijaarratee, meeshaa itti ijaarratee, maal itti jee lammaanis dhaqee Faransaay irraa meeshaa ammayyaa fideefi irratti hojjete Ameerikaa dhaqee meeshaa ammayyaa fideefi wabootti dhaheefi maal jee maallaqa baay'ee argate. Maallaqa sanii amma qullannaan akka dursanillee gadi bahee waa albahuu dhiise kadiruun isaaniitillee waa albahuu dhiisan kan akka jiru hanqaman jechuu barbaada. Baay'ee galatoomii ulfaadhuu horii bulii deebanii. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kun walabummaan niws neetworkii akkuma beekamu waa'ee hamma gara biyya keenya irratti deemaa aggaamamaa jiru jijjiirama kana keessa deebinee rakkoon amma dhufuudha deemu irratti kan yaada keenya kennachaa jirru keessattuu yaaddoon keenya guddaan waa'ee calii calanqoo fi waa'ee siidaa aannoleeti waan kennaa har'a Shimallis Abdiisaa fudhate kanaan wal qabatee jechuudha. Artiist Muniir kanarratti baay'ee akeekaa ture waan uummata Oromoo mudachuu deemu. Kanaaf amma immoo isa affeerree egaa waan yaada keenya yookaan immoo waamicha keenya kabajjee dhuftee yaada keenya qoddee fi hedduu galatoomsiin jenna. Hamma naasa'e kana keessatti waniin raanfadhe jira yookaan immoo waniin dagadhe jira kan jettu yoo jiraate daqiiqaa lama fudhadhuuti dhaamsa qabduu fi waan itti fufiiti uummata Oromooti ibse Muniir. Amma yeroo ammaan tanaa keessa irratti biltigannaan waa lama haajattee jirti. Yoo Oromoon laaffatte Oromoon waan tokko waan beekuu qabnu qabsoo keenya yoo yeroo eegallee fiixaan gahuu qabna. Baay'een hordofee dubbii tana. Lolli TPLF ji'a tokko amma ji'a lammaffaadha. Uummanni isaanii kun iyyannaas hiriiraas yeroo yeroodhaan abdeet godha. Hedduun ajaa'ibi. Garaagarummaa keenyaa fi nama faranjiiti ajaa'ibi dubbii tana. Anarraa miti. Nuti iyyannaa ni naqanna. Iyyannaa san eessaan gahee deebiin keenya maali? Namni keenya jala deemee hordofu hin jiru. Guyyaa hiriiraa san iyyinee namuu gale. Waan irra baane san firiin isaa maali? Deebisee uummataadhaaf deebisaa nuuf himuu qaban. Namni iyyannaa dura ta'a goonee gamtaa Awurooppaa haa ta'u, State of Department Ameerikaa haa ta'u, biyya Awustiraaliyaa, Kanadaa maalirra gahanii yoo namni himuu hin jiru. Dhuun sabe malee quban qabu keessaan jiraame. Kan name deebiin eeggatan. Jala deemtee hordoftee deebisaan keenya maalirra gahee waan tokko gisee ol kannattee maalirra geessanidha. San irratti hojjetamuu qabu. Ji'a lama keessatti isaan buusan laal. Maali jenna jala deematan bakka bu'aa san maallaqaanis haa ta'an gargaara. Waan feesisaa hunda godhaafi
hordofee bu'aa isaanii ji'a tokkoo fi ji'a lama keessatti qabatamaan agarsiisaa jira. Nuutuu wanni itti baane san qabatamaan nu agarsiisan. Kanumaan jiru barbaada galatoomaa. Galatoomii ulfaadhu aktiivistii Muniirii. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo kuni walabummaa Niiws Neetwoorkii yaada keenya asumarratti golamnee jirra. Holaa buraa deebanaadha. Lafatti hin dhumne lafa hin dhufte malee lafa hin dhumne injifannoon tun bakka karaa dhattaniif lammaffaa nama geessaniif walla keenyaami lammaffaa Oromoon gaafa durillee kan cabe biyya bareedduu tana kaarkaa saamame dhugaa dhabeetii miti onnee dhabeetii miti wal wallaalchisaniif adda addaan hiraniif baddalagaa boodaniif gosa gosa baasaniif amantiin addaan hiraniif koba kobatti cabsan jechuudha. Wiitaa beeytanii wiitaa jiraa baddaa kan wiitaan takka kobatti cabtiimi yoo nadoo goote yoo cabti wanni nu mo'anneef qeerroo waan biraan seenaa ministirri biraan jiru. Wanni taankii abbaa isaa hayyee sukkara afaan hin nayne biyya baafne boonda. Wiitaa ta'uu dillee tuura. Kana geessumi. Way wiitaa taana. Tuura taanaami. Harrallee hambaan abbaa isaa hayyee warri sharrii fi shirrii isaanirraa dhaale. Harrallee Oromoodhaan godhuu barbaada. Warri sharrii barate wiitatti nu deebisuu barbaada. Tuulaa keenya ni diigee wiitaa nu godhee akka kaleetitti nu gurgurachuu barbaada. Arsii dhageessu kalee gaafa qabsoofnu waa Wallagga jenne Hararge way jenne Shawaa way jenne Elbaabor way jenne Booran way jenne Oromoo jenne falmannee miti. Har'a garuu warri sharrii barate warra shirrii isiirii mallasarra dhaale. Warri sharrii warri ideoloojii milikii fi sharrii mallasaatiin socho'uu barbaadu. Maal godhuu barbaadan beektu? Wallaggatti lola labsaa Arsii faarsuu barbaada. Intaati Wallagga fitaa Harargee faarsuun hintaati Gujii ilmaan ayyaa fitaa Booraa faarsuun hintaati ilma jaalatan furrii wajjini malee Oromiyaaf Oromoo yoo jaalatan Oromummaatti yoo